akkasi dhiirsa dhabe okay anillee laala dhafaatee borcii kanaafi jedhee gaafadheen qannasaa borcii jedhee qaraa ofiinuu qannasee amma warri gale borcii Itoophiyaa qaalii qaba bifti borcii qabanna Itoophiyaa keessatti hin kabajamta ani gisee biyya galee tin jedhe sana bifti hagana gahee tin jedhe ni kabajamta yaa borcii miti debbaan kan keetu baqii debbaa kan kee feena malee borcii miti naan jedhan ishii jedhe warri Itoophiyaa illee qoy ka jedhu warri Itoophiyaa illee waa'ee dabbaa barate banne keessattuu asii wanti debbaa warra Itoophiyaati beeka achiillee nu rakkisu naachi jirru debba ka jedhu hai borcii bichaa laalanse afar Itoophiyaan no Itoophiyaan maanamni kenna bee debbaa akka malee jaalata isii bichaan irraan qannasi malee borciin aga daliillee seenu rakkoo hin jiru anamma haadha faaxeeti wanti si gaafadhu mee gorsa takkatti akkamitti amansiisuu danda'a hin dadhabe na amana miidiyaa irraallee bada mee jaalaluma dhugaanaa kennaa jiruma mishaana jiraachisa jiruutiyye jedhee yoo jiruutiyye qabadhee jaarsa mishaanaa taate wallaahi bada miidiyaa irraallee dadhabe na amanuu didan maannaa wayii akkanuma dhaabadhee hafuu kiyyaan daamatti tokkotti nutu lammaffaan daggamin ani rakkoon qabu dalagannee kaanee fuuna dalagannee fuuna yaadini kan lolle guys memberi goda memberi walla kan lolle bitu dalagannee kaanee fuuna gaafa dalagattee tin jette abba barbaade wonne dhaan yaadin abdiin kutatina bitu don't worry ishi idimeelillee yoo deemu daa'ima qancara watu keessaa baa jedhani akkamoo yeree daa'ima qancara watu dhalata jedhani jaarsa paaworii qabutti no jaarsa paaworii qabutti yoo herumtee tin jette bifti ilmoon jabuma kana dhalata ka'u fi du'aati tu dulloomtee ilmoo duutu dhalte jedha ka'u fi du'a akka jaarsi paaworii qabu na bifti moo bakka yookiin dalagannee waa qaqqabanne ijoollee waxaatiin turillee dhabamtu beektaa nama guguddaa kana feeti waxaatiin tunniin taakkasiisa irraa uumachuu wayya yoo achi ilaalu dhaluu wayya akka daa'imman maalitti godhan dhiira sodaachuu jaaroleen lamaa yoo wal fuune zagamtanya dhalata jedhan akka akkas hin taane dalagannee waa harka qabanne jirama wayii waxaatiin wayii ofiffuuna maal gonaree guguddaan nu dideem sodaatanii akkam taanaree ati obboleessan qabdu qoy anillee gara obboleessa kiyyaa si fida atillee gara obboleessa keetti na fidda in qaba garuu obboleewwan kiyya naamaan na dhafaate waa qabdaree waa qabaatti rakkoon qabu naamaan na muluunu maali yoo waa qabaatte yaa inni gara naamaan dhaabdi xiqqoo waan taateef sirritti dalaganillee habibti at birri jedhaa jirtaasin inna akkam gootaree mucaa waxaatii fuutee yoo innillee waan qabaanne atillee waan qabaanne akkam taatarree Dubai deemee haa dalagu kaa Dubai birri geessuun ni qaba lakki gaafa birrii argate innillee waxaatii daa'ima wayii soqata jaartee akka kennaan fedhu an Dubai geessaa sin jedhe bar Dubai si jalaa kuta Dubai geessa wallahi illim si jalaa godhan ayyeri marratti lafan buusani cirraashi Dubai geessa Ubira ka Cairo fidde ka hite ubira tesiste si waya Dubai geesita Cairo mo habibti tiya Cairo habibti tiya shisha dakitti dan dabarsani bar dhiira sallumi gizee takka bittee fi yennaan kutte dhiirti si akka Cairo la habibti tiya wannan mana dhaga badaddeetiin asisu ka jaawo tan Cairo la Cairo le akkuma Dubai ti jaarsi namaatu mana bulaan jiru amma asli bireedi nu mana bultu bar maqaa rabbii Habibi kono reading gaafa mana bahee baddu barbaadeetiin jedhe asliif haadha seenaatiin wallole jedheetumaan silki mala fayyala takkan jedhee haasee bakka dhufaa jira mee achuma akka biqoo jedhee mana bahee dhaqeeti bakka biraa deemee deebi'a asliin illee gizee haadha seenaa biraa shawwadee bahuu bahee heloo abboreedi akkam nagaa jirtaa hay maal taati silan talli qoy bakka dhufaa jira ishi dhufaa jira akkasuma qabiyaa biraan bahee akkasuma qabi jedheetuma baheetuma ani deebi'a dadhabne ka Cairo Okay, yoo akkas ta'e maal wayya maal godharree shitu Dubaay yaadin Dubaay ergeetti bafsuun yaadi haadha faadhe maqaa rabbi ayyar irratti jala qolan ayyar irratti anamma amantus amanuu baatus boyfriend takkan qabu Dubaay amantus mee anumaa dhiira jaaladhe dhiira waliin wal passatu wana argitanii beektanii hin jiru hin fedhu
والله أصابني متانا نياتي. يا أما والله رب ما تينا كدنيتي رب ما ويجرا والله كتداري في كدوغان تداري في نتا قبو جيتم ربي كان دمري اللي أبا مجاك ياتي الدبي اللي أبا مجاك يدي مجاتي تدي دي جيرا سيرا نمشي كان بساتين ديبي واني ساتين ديبي ودو ديري علامي رادم تتين ديبي دربو ما إنه كن ديات دربما يعني دكين ما سبان سبونا تبعتن تروشون ياتا يا عرضه الناس نرفعها أوكي خسارة يشوف انت بني سبان سبوا دور انت بني تروشوا شانا شللا وماما قدا الناس كانني كوتا تبدا يا انت كنت بني لا 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 انا تبدا ناس سباني تروشوا في هذا شللا لقيتي وانها سيار gurrina biran jiru malee godhanyoota walii achi haasa'aatti saalooniin badhaa fagoo jirtu. Gurra naa kenniteen jirtu. Aan bara garaachisa. Waarningiin akka inni hoo'u. Mee maabiraati Itoophiyaatti callamaara kunu. Mee koppiliingi godha. Inna dura hin taphannee dura haadha faatee daa'imummaatti. Sobaan soboo hin taphannee. horii yoo eegan ka horiin enne yani No, horillee inni warri ollaa qaalawwa akkana dhokataana malaaluu fi xorosoof shalalaas kennanii kennaa san no daa'imaa no xorosoof wannoodha shalalaas. la yeroo isaa wannoodhaan horiin tokkoffaa horiin enne lammaffaa ammoo adheessummanti bira guddadha Ababaa 13 naa kennaa namni 13 please. Yookiin faamilii namni kuma takka kuma lamaaf wayii kun hundi keessanuu memberii naa taa'ame gattuqaa memberii ta'an memberii 300 mee naallee wallaan na birallee isin nama 700 jirtanii mee ababaa 13 dhabaa isinirraa. gattuqaa memberii takka hundi keessanuu Isin muluu naa tuqaa memberii ta'uun beektanii nama tokkicha bicha memberii ta'a. Ani riyabu amma nama meeqa hafe nama 9 hafe ababaa nama 9. Nama 9 nama 700 wayii kana keessa ababaa nama isinirraa yoo kadhattu wannan jedha kadhataniitu argachuu waa tokko amma laaxaa. yaa hatu manna kadhachuu wayya jedhiin hatu manna kadhachuu wayya anaanu kadhattu naan jaarani baga kadhadhe bakki tana laaffi godhe akkana jette haa jedhani itti dabalaa raaf isaanii. Inna duri horiitti sitee fi miti beekatamatti illee wanti akkanaan jiraabe. Abibdi gantiyyaafu yoom katamaa galseene abibdi. Yoom katamaa galseene raamishaa lubbu tanki golatoon. Wayne. Inaante saree tana gattu qaamee saree tana naa guutaa. Thank you. Wallahi galatoomi lubbu. Oh. Bokku kiyya galatoomi lubbu. Thank you so much. Rabbiin dabalee sittaa kennu. Wallahi. Itoophiyaa bitte moo kan Dubaay irraa galteen? Itoophiyaa bitte moo kan Dubaay irraa galteen? Habibti silkii hudduu cuqqaaltee irraa ban. Lubbu Itoophiyaatti inde uffanni ani waggaa jahaa muluu uffadhe kaartoonii lama kiiloo 168 kaargoo godhadheen takkatti biyya kana uffanni diriyaan kun asi birrii 20 fa'a ani 20 isa baasee kabitee manna lubbu achi birrii 100 bitadhee dhufe. Maata da birrii Qal'atu kunneen ka'annaa dura cidhe deemu uffadhu bee haarawaa miti. jechuun Birrii 100 biyaansi 3,000 moo 4,000. achi birrii 100 maa? Achi birrii 100 birrii 90 fa'a. Darajaan jira banagaraachin la darajaa qaba akkuma kwalitii isaatiin ka kuma lamaalee 3,000 biyya sanii illee jira akkuma kwalitii isaatiin darajaa qaba. Wannoo hoo? Angaru Bokku kiyya thank you yeni dhugaa galatoomi naaf jiraatu. Yaachisaa dhagaa jireenya Itoophiyaa kun. Itoophiyaa gisee galtee dinyetti akkuma hantuutaa keessa fifiddee kaatee yoo deebite malee taa'uun ulfaata jechuudha argitanii jaganaan gaa'is.
Aaraan ulfa anan mallee uffata jechuun ta'achi maa diriyaan kunniin beekannaa cidha deemu cidhaaf bibbitadhee bee malee anasi waan takka hin binnee waan takka. Maal jedhe sida? Bumma namni teenya tuni. Hawwiyyee thank you. Bokkuu kiyya dhugaa galatoomi rabbiin Aadan ida misooma ideessi akkas. us afaaniin. Hawwi thank you. Wallahi. Bokkuu fooloo deebisi jettiin feenu. Haayilaandii abbaa abdiitiin nutti. Habibi ati mashadhiin kamaartaa sil. Adda qamaara waggaa jahaaf wayi xaatii qameen beeku beektaa adda mee qamee akkam nama godhaa akka duriiti moo akkam jedhee laaluuf garuu homaallee nan goone malkii na bareechise malee mirqaanaan qaraabee nama bareechisti. Thank you lubbu. Habibti tiyya gabbaatee karaa gubbaan deemin bila shan milishaa afaan buuta. Mirkaantee. Hin deemu hin maraadhee zarin na maraate utuu qama'uu dhiise utuu qameenu handiida keessa deemu kaasa dhiisee bee sodaadhaasitti. Qoy ka jedhu milishaadhaan wal Thank you, argitanii beektanii milishaa wal argitanii beektanii. Bokkuyyee thank you yeni abbaat galatoom. Maara akka dheera rabbu milishaa afaan nan buusin diyaaspoora jedhanii naqa taqqaxaniif taatamu haadhati. Akka akka dhadhee kan hin beekani. Ati suuraa biyyi piroofaayilii kaadhu amma oduu biraa dhiisin. Ana biyyiin as galee ashkaabaxuu miti durumaan jaaladhaan dhugaa. Intan bee baannee aadaa isinitti nimne Dr. Abiy nada waleebe. Nada wale. Sila dheekkata gaafa artistoota wal argatan Dr. Abiy bira nageessamaa hin jedhin. Bakka lafa sii kenna naan jedhe banagaraachin laay. Dhagayi. Wama ijaarattus. Ayni toorkii kana kun afaan distii fakkeessee nama qaba. Kasiin jedhu. Maa saniin dura Dr. Abiy saniin dura Dr. Abiy nada wale lafa sii kenna. Lubbuutii yamiira keessaa bahiiti kan jedhan. Dheengata gaafa artistoota wal Lafa sii kenna waa irra ijaaratu soqadhu hin kadhatini amma dalagadhuuti irra ijaaradhu naan jedhe. haadha siifan. Dheengata artistoota hangafa wal argatan Dr. Abiy bira nageessamaaf hin jedhin. Dr. Abiy bira nageessamaaf hin jedhin. Yee. Hello. Deemanii. Isaanu arganini. Haadha siifan. Hin galtaa miidiyaarra hin gala miidiyaarra. Ati wanna jetta sii galee wanni an jedhee ittiin kakanne hin jiru. Onnee isaa keessa rabbiin kunoo billaancha godhee uume billaancha godhee. Habibti albala malxaxaam jedhee kunoo ganamaa galgala irra shaayii akdarii kana furdinna kanaa fi laata jedhee shaayii akdarii kunoo kana giriintiinii kanatti damifadhee gaayis. Qaxaqqata qaama kana hunda ofirraa buusuudhaaf wanni ani hin goone hin jirtu jechuudha mee yoo maqaddadhee jechuudha dhiirri tun onneen isii gaddiiggamte jedhe. Wanta akka bifti tiyya kunoo dhagama ta'ee achitti. Hin sobdaa haadha faatee jaalalli isin qabu. Wallah akka naan jedha jaalalli. Anillee nu heerumtallee miidiyaa kanan dhiistu akkamiin si amanne si fuuna naan jedha amma namni baay'een. Arrakkoo hin qabu jaarsuma mishaan haa ta'a malee wallahi miidiyaa kanallee dhiisee galaa jedhe nama hedduun na amanuu dide maaluma nu wayyamee fala wayii please. Anamma chaansii meeqa argadhe ati taatu maraattu'u